السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللو إبا برتوتا يوكان علماء مجلسا منبع العلم كم مقالامتو إرتكم باي بغا غمدن أنا دفو هنتينيا اندو ماسي مني والربي نوكو دي شيكر راسا مني جاللاف محبان اندو ولا مني أكا ولين غمدو فندو موام مني واميچا kabaju keessani baay'ee gammanne erga qabnu hundas walitti dhaammanne arriyarru magaballi kin kennitu jechuu si yaadanne assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaamtaa sin daganne bagana ganuftan hundafu gammachu salaam no እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ ጥሪያችን በመከበር እዚህ የተገኛችሁ እንግዳችን ሁሉም ካንተ ናመጣችሁ አርሄቡ እንተኛ ምንድነው ያላችሁ ያደቀምኑ እንዳወሉ መትዳመችሁ ዱፈን ቅዱሴን ሳትቲ ሳመቹን ለየት ያለ የምርቃት ነው እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ የምርቃታችን ፕሮግራም መቱ ከተማ ሶቺን ኡመተከኛ አከሚን ከተማ ኡመኒ መጋላ መቱ እዱ ገለቶማ ኡመተ ደረሳ ጃለቱ ከንቀበነሞማ ወቶ ፊትን ቀምኔ አከሚን ጮሎማ ረቢ ሲራይን ፍራቲን አከሱማ እንድሎማ አኪራቲስ ረሱል ረቢቲን ሎማ ዲራፊ ዱበርቲን አመሌ ገለቶማ ለማንኛውም ያስደስታል ነገሩ ሴናን ድርደርቤ ዋንባ እየደበሩ ጅጅረምኒ ዱፌ ከን ቀልቢና ማጀበሩ ሴናን ዱ አባበሩ እንዱምቱ አበሩ ደቂቃ ሙራሳብ ጥቆና ሰበሩ አወል ሙሐመድን ጀለማ እንዱምቱ ነበሩ ከሌላ ቦታ አልመጣውም የያዮ ልጅ ነው ለነገሩ ጉዲኒ ሉ አባቦር እንደ ፈመራካ ሴዳኑ ደኑ ቀባ ዮንገዲ ሲኒትካሴ የሮን ሴና ቆረዱ ገራኮ ነራሴ በረቦቱማ ሞናርኪ በራይለ ሲላሴ በረናስተ ሰማውቶን ሲኒትካሴ እስልምና በለሱፍ ያለኒ ጭራሴ ሞቱሞኒ ደርባን ከምብየ ኬኛ ራሴ እስልምናን በኔ ጀርመበደ ጭራንሴ arra isliminaan ballattee biyya hunda keessa abbootiin islaamaa akkam turan kaleessa jireen qoradde seenaa kaleessa mootummoota darbanii wallaansoo geggeessa ummata faxarsiisuuf affeerraa qopheessa taanii malatanii jarrisoo ogeessa warra faxaruu didee iccitiin isinii dhoksa warra rabbiin gabbaraa aqiidaa qulqulleessa abbaa foggii daannoo abbaa warri baaluleessa seenaan jiraa dheeraadhaa ganaa qoradhee bulleessa teessoon bulchiisaa yeroo sana gore qoradhee tambarreessaa siifachi gore ummata muslimaa baay'eedhuma gore muslima irratti hojjetaa ture gaafa algaa gore isa kaan maraachaa siiriin itti moree karchallee galchaa ture walumatti core sirni abbaa irree kaanaan ilmiin gara biyya keenyaatti gore ergaan koo hunduu gurra sinaaf ga'u ulamaanis wal jijjiiree kan biyyitti qara'u sheek khaliifaan dhufan utuma diinni na'u sheekota guumaatu erganii gaafan seenaa dhaga'u fiqiif tafsiira utuma biyyi qara'u sheek ibraahim shaashaa dabalaman yeroon dhaga'u kan isaan qubsiise Haji Abdul Qaadir Haji Shama'u seenaan kana fakkaata gurratti sina cala'u utuma akkas jedhu dhufe jijjiirama bakki masjiida Najjaashii durmooliidhaaf qalama too inni sin jiru duffiittumama nyaatamee dhugumee dhiichifama oolamee bulama islaama fakkaata shari'aatti duulama beekumsatu hin jiru dhugaan qabu yaa nama sana jiree maalan sinittima 80 duroo dubbiin baay'ee cima sochii warra too'idaatiin dhufe jijjiirama namni dhugaa dubbatu yeroo sana micciirama bidaan ballatee utuu akkasiin jiramu 86 too'idatti gaafa jijjiiramu amaariffaa oromiffaan daawaan jalqabamu Haji Mukhtar Imamu Mashumamu umri isaanii keessa barakaana kaamu islaminaani fuujal qabe gaalamu sagaltamoota keessa ulamaan fidamu Sheekh Misbah Muhammad kan maqaan jedhamu qabsoo jalqabanii kanumaa fidamu shira diinaatiin maneedhaa galfamu isaanis ni deemanii silaa diinni onnabamu dubbatame innumu akkasiin itti fufe waan yeroon qabneef keessuma gulufee jara kanatti aansee Sheek Xaahirtu dhufe haqqiin mataa ol qabatee baaxilli kufe bu'aan sochii isaanii bifa kanaan arra isinitti dhufe diiniin islaamaa yoomillee hin qubne sheekni keenya guddaan qalbii ittiin dhumne kan ilmi isaanii miyaa'u yoomillee hin qubne biyya ijaaranii akkaseen hin qubne yoo kan dubbannu taane walumatti fufne haalli isaanii namayyuu dhiisii kan lafayyuu hin quuqne rabbitu sin badhaase yaa ummata magaalaa ilmi isaanii qofa miti haala isaanii yuudhaala gariin sadarkaa barnootaa xiqqeessee ilaala meeqaddoo baatee salphate akka baala garuma oofaman itti oofama akkuma magaalaa bu'aa waa barachuu eenyuun wallaala yimmaa yiminnatti xafaal bu'aala ahuun sila timirti lasa'u si gabaa ixafaal bu'aala nu'aamil keessu rabbii waahidul ahadii baay'inni eebbifamtoota akka armaan gadii warri muktasaraa 55
علماء دقدمي صديق قود ربي نو كن بريتي غمدي عمري نو فديرة شيدياس محمدي اسم قفامتي مسنس كيسنوندي اسم قباچو دان نوف چمي دودي كينيا اسباينال كوردي hali baredan kun cimee tafufu aduwin bitaa mirgaa isini ra sinjala kufu darasan bakka hunda ammallee dhufu rabbi sinjala kaasu waan taate gufu ulama rakkinalle rabbi sinirraa cufu asumattin caala dhaabaa kana caalaan gulufu. Salaamu alaikum warahmatullah.